Harka fuudhee daawwattoota keenya nagaa keenya kabajaatiif jaalala isin qaqqabu siniin jenna. Karaa TVtiif akkasumas immoo miidiyaa hawaasaa nu daawwachaa kan jirtan kun Axereeraa miidiyaa keenyaadha. FIB irraa torbanitti kan yeroo tokko isin biraan geenyu eegallee jirra. Axereeraa miidiyaa guyyaa har'aa isin biraan ga'uudhaan as istiidiyoo kan isin waliin turru Boruma Shiif Udimusa, Daniel Tasfaayitii, gama ogummaa teeknikaatiin immoo Lammii Solomooniiti. Haga xumuraatti nu faana ta'aa isiniin jenna. Ajandaalee keenya isin beeksifneetu gara bal'ina isaatti isin ceesifna. Boruma Shiirraan eegala. Torbaan kun akkuma beekamu torbaanii gootichi keenya artiist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti lubbuun isaa dabartee waan ta'eef yaadatamaa ture jira. Yaadannoo isaatiin wal qabsiisuun immoo awaardiin isaa yeroo jalqabaatiif maqaa isaatiin dhaabbate torbee kana keessa namoota ogummaa artii keessaayyuu muuziqaa keessatti gahee guddaa taphatanii fi kennameeti kan inni jiru. Isaan wal qabatee gabaasaaleen miidiyaa biyya keessaa hedduun isaanii waan jedhantu jira. Sanii wal qabatee daawwattoota keenya biraa waan kennu jira. Gama kaaniin immoo waldeennaan naatollee torbee kana keessa turee jira. Keessaayyuu waxabajjii 28 hanga 30tti Maadiriiditti wal ga'uudhaan hoogganoonni biyyoota 30 ta'an dhimmoota nagaa garaagaraa irratti waliin mari'atanii ajandaa gara fuulduraalee kaa'atanii jira waan ta'eef isarraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Odimusa. Egaan gama biraatiin ammoo Hacaaluu Hundeessaa awwaardii dabalateem Suudaan keessoo biyya isiitti mootummaa humna waraanaa irratti fincilaa jirti. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaadhaa fi Suudaan wal gaarreenfannaa guddarra jiru. Kanarras kadabre ammoo eebba bu'uuraalee misoomaa biyyattii keessatti bal'inaan keessaafuu naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruufi haala yeroo waliigala irratti wantoota qabadhee jira. Keessaafuu ammoo akka biyya keenyatti itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa ilaalchisuudhaan biyyattiin rakkoo keessa galaa waan jirtuuf gama kanaan mootummaan maal jee kajau gabaasa bal'aa BBC Afaan Oromoo qindeessee wayii tokkotu jira. Achiifim haala yeroo biyyattii keessa jiru ilaalchisee wantoonni qindaa'an hedduutu nu harka jira bal'inaan ka'a. Hayyaga ajandaalee keenya sa'aatii keenya eeggannee warruma kanarratti yoo dubbanne gaarii ta'a jechuudha. Hanga yeroon keenya qaqqabetti waliin ga'uudhaaf yaalla. Hanni keessumaa gara karaa miidiyaa hawaasaatiin geggeeffamu sunis babal'ateetii kan jiru jechuudha. Sanaafis yeroo garaagaraatti jechuudha akeekkachiisii hin kennama. Uummati keenya garuu sanarraatii fayyadamuuf jecha yeroo itti miidhamaa jirudha. Sanarraas waa xiqqoo kan dubbannu ta'a. Daawwattoota keenya ajandaalee keenya kana faana akka turtan kabajaan isin hafeerra. Gara ajandaa keenyaatti yeroo ceenu jechuudha. Akkuma beekamu torban kun Hacaaluu wiik jedhamuudhaan beekama jechuudha. Addattiyyuu waxabajjii 29 guyyaatti qaaliin Oromoodha. Artistii Hacaaluu Hundeessaa magaalaa itti dubbachaa fi ture yookaas qabsaa'aa fi ture keessatti jechuudha. Magaalaa Finfinneetti waxabajjii 29 halkan sa'aatii 3 walakkaatti yerootti gaddi guddaan onnee uummata Oromoo waraanedha. Ilma isaa kana dhabuudhaan jechuudha. Oromoon biyya keessaa biyya alaa jiru guyyaan itti gadde, guyyaan itti bo'ee, guyyaan itti ijoollee baay'een illee qaamatti hir'atan, guyyaatti namooti baay'een illee dararaa hidhaatiif saaxilaman guyyaa gadda guddaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee waggoota lama imala adeemame kana keessatti immoo yaadannoon Hacaaluu Hundeessaa uummata keenya keessaa yoomiyyuu kan ba'u miti. Haa ta'uyyuu malee yaadannoo isaatiif jecha immoo hojii guddaan hojjetameera. Faawundeeshinii guddaan maqaa isaatiin hundeeffamee jechuudha. Waan uummati Oromootiin guyyaa sana yaadatu wantooti gurguddaan hojjetamaadha kan isaan jiran jechuudha. Keessattiyyuu karaa maatii isaatii, karaa dhala isaatii hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetameeti kan inni jiru jechuudha. Isaan keessaa faawundeeshiniin Hacaaluugaa piroojeektii gurguddaa bal'aadha kan inni qabu jechuudha. Waggaa tokkoffaa eebba albeemii isaatti jechuudha. Hoteela Skylight'tti Dr. Guutuu teessoodha guyyaa sana jechuudha. Piroojeektii sana gaafa karaa daawwattootaaf yeroo ibsanitti bal'aa akka inni ta'e hojii gurguddaa akka inni hojjetudha. Sana keessaa waggaa lammaffaa yaadannoo isaa irratti jechuudha. Hojiin milkaa'ee ittiin guyyaan sun yaadatame keessaa Hacaaluu Awaardiidha jechuudha. Hacaaluu Awaardiin bifa addaatiin bifa awaardiin biyya kana keessatti kanaan dura geggeeffamaa turan hin baratamneenidha. Hojiin sun kan inni hojjetame milkaa'ina sanaa keessatti jechuudha. Namoonni baay'een jalqabbii gaarii akka ta'edha. Guyyaan kuni guyyaa addaa akka ta'edha jechuudha kan isaan kaasaa turan jajachaadha kan isaan turani. Sanarraati waa xiqqoo dubbanna boru. Wanni kun fiifuu waan guddoo waan nama namii warrummaan waan kana raawwatan jechuun akka gootu kun lubbuun dabaru garaa jabaatanii ajjeechaa sukkanneessaa san raawwatan wanni kana
akkanaa kun bara baraan dhalootaan itti fufuu danda'u kan maqaa isaa waggaa waggaadhaan akka inni yaadatamu godhu guutummaa Oromiyaatti waanuma kaleessuma yookiin waxabajju miilnuma ajjechaan kun raawwatame fakkaatetti gadda cimaadhaan kan inni oole beekamtiin inni qabaatu illee guddataa dhufee jira. Keessayyuu badhaasa amma dhaabbate kun warra ajjecha kana raawwatan bakkuma jiranitti eessallee jiraatan eessalle haga ammaa akka isaan waa hojjetan sanatti akka isaan gaabban isaan kagoossu jechuudha. Akka uummanni kun sadarkaa kamirratti akka isa jaallatan. Amma biyya kana keessatti guyyaan waxabajjii 29 kun guyyaan goota kun itti dabare kun hin beekne malee warri sun beekan teetee wanni kun waan badii guddaa raawwachiisuu danda'udha. Uummatuma kana uummata tasgabbaa safuu beeku uummata waan godhullee beeku waan ta'eef malee adoo uummati kun uummata safuu hin qabne adoo uummata aadaa hin qabne adoo uummata waaqaa walitti dhiyaanne ta'e biyya kana keessatti fixiinsi sanyii jabaan hin geggeeffama ture. Rwanda keessatti waan ta'e waggaa 30 dura hin yaadannaa ta'e Rwanda keessatti ajjecha nama tokkochaa pirezidaantii gaafa pirezidaantiin sun ajjeefamu warri Hutuu fi warri Tuutsi walitti ba'anii akkasitti guyyaa dhibba keessatti namoota miiliyoona tokko siqan lubbuu isaanii akka dabartuu fi madaa guddaa addunyaa kanaallee ta'e akka inni galmaa'u godhamee jira. Ajjechaan Hacaaluu Hundeessaatti raawwatame waan sanii gadi kan hordofsiisuu matu waan sanii Second World War irratti wanta sanatti amma fakkeenyaaf waraana addunyaa tokko faanuu yennaa ka'uu sanitti ajjechaa nama tokkocha irratti raawwatametu waan kana dhaqqabsiisee jira. Namni kun nama public figureedha, nama simboolii uummata kanaa ta'edha. Mallattoo uumaa kuma fakkeenyaaf amma alaabaalee Oromoo irratti waan jiran odaan bakka kamittuu nama odaan Oromoo waliin deema sirna kamuu waliin deema. Hacaaluun just akkuma odaa saniitti nama dhufeedha biyya kana keessatti. Kanaaf ajjecha akkasiisa raawwatuun ulfaataa ture qaamni fedhellee haa raawwatu dhuguma qaama garaa jabaatu qaama dandeettii hin qabneef nama qaama gowwaadha warri waan kana kalaqan dhugumatti gowwootaa fi warra lubbuu namaatiif fi bakka hin qabne isaan Hacaaluu qofa ajjeesuuf deeman malee biyya kana keessatti waan yaada waan deemaa waa yaadan hin fakkaatu. Garuu awwaardiin amma inni dhaabate kun awwaardii guddaadha. Awwaardiin waan kanaan dorgomuu danda'u. Kana irratti xiyyeeffannoon godhamuu qaba. Amma fakkeenyaaf gosoota gulantaalee 10 kan inni dhiyaate achi keessatti immoo namoota gara garaatiif illee beekamtiin kennamee jiru beekamtii guddaa ture. Keessaayyuu artistoota Oromoo gameeyyii warra akka Dr. Alii Birraa kana fa'aa warra akka Haloo Daawwee akkanumallee Ibrahim Adam Zarihuun Wadaajoo fa'aadhaaf beekamtiin kenname sun beekamtii guddaa ture. Beekamtii nami ittiin dhuguma eenyuyyuu nami irraa gammadee hin jirre hin jiru. Keessaayyuu wallisaan jabaan kun Ibrahim Adam dhukkubsatanii mana yaalatti kasaan turan. Wanni sun beekamtiif illee waan guddaadha. Gama kaaniin immoo akka gargaarsaatti illee wanni kenname sun waan guddaa ture. Waan akka waan salphaan laallamuutti dhuguma maatiin artiista Hacaaluu Hundeessaa dhuguma maatii Hacaaluun keessa dhalate ta'uu karratti ragaa banedha. Jabinni isaanii qindoominni isaan qaban gama kaaniin immoo waan kanaayyuu yaadanii bifa sansaawaa ta'een dhiyeessuun isaanii sirba qofa irratti xiyyeeffatanii. Hacaaluun already barreessaa walalooti yeedaloolleen bocaa waan garaagaraatiin beekamaa falmaa mirga namaa muuziqaalleen taphataa nama aartii maltii ogummaa maltii tokko qabudha. Kanaan wal qabatee wanni kun badhatuu qaba. Jalqabbiidha waan ta'eef garuu badhaasi dhiyaate kun badhaasa dhuguma guddaa ture. Amma fakkeenyaaf badhaasa sana irratti artistiin tokko gulantaalee 3 mo'atee jira. Tokko gulantaa sirba cimaa bara kanaa akkanumallee ammoo yeedaleessaa cimaa bara kanaa jedhamuudhaan akkasumas ammoo viidiyoo bareedaa bara kanaa jedhamuudhaan 3 obsaan kafilatame jechuudha. Miidiyaalee Itoophiyaa keessa jiran keessatti sirbi sun sirbi cimaan hagas ga'u kun sirbi beekamtii sana argate kun guyyaa tokko akka inni affeeramu yemmuu beeku miidiyaalee muraasa ta'uu sirba sana affeera. Garuu immoo dhumarra gaafa badhaasni artiista Hacaaluu Hundeessaa kennamee kutaalee sadan kana gulantaalee sadan kana inni badhaafamu immoo dirqamanii 3 obsaa maqaadhaanii gabaasanii jiran artistii kanas maqaadhaanii kun dhiibbaa guddaadha. Biyya kana keessatti dubbisiin irratti isaaf hin jenne walleewwan artiista Hacaaluu Hundeessaa miidiyaa Oromiyaa keessa jiru guddaa tokko akka inni hin deemne godhamee ture. Garuu dhumarra immoo liiviidhaan geerarsa Hacaaluu akka dabaramu godhamee jira. Hagam takka sirni haga tokko nama ittisa malee haga tokko nama deema kutaa malee haga dhumaatti nama deemu akka kun hubatamee jira waan ta'eef miidiyaaleen biyya kanaallee irraa baratu jennee yaana dhumarra 3 obsaa akka inni badhaasa kana win godhe yookiin injifate gabaasuuf illee dirqamanii jiranii. Wanni kun sadarkaa Afrikaatti lakkan ol guddatu dhaabbileen Oromoo gurguddoon keessaayyuu warra akka baankii kun fa'aa kaampaaniiwwan gurguddoon maqaa Oromootiin dhaabbatan hundi isaanii wal ta'anii akka badhaasa sadarkaa Afrikaatti akka kennamu United Nations'dhaan kan sabsidi godhamu badhaasni Afrikaa ka dameelee garaagaraatiin dhiyaatu Afriimaa jedhamu kun guddaadha. Bara 2014 Afrikaa dongorame Naayijeeriyaa keessatti badhaasa kanarratti aansee
badhaasni artist Hacaaluu Hundeessaa kun sadarkaa Afrikaatti akka guddatu danda'uuf artistoota gurguddoo Afrikaa kanallee akka hirmaachisu keessaayyuu warra sirboota ciccimaa taphatan kan warra akka Naayijeeriyaa kana fa'aadhaaf yoo kenname jedhe maqaan kun ol guddataa deema warri ajjechaa kana raawwatanis immoo gaddi isaanii baruma baraan itti fufaa deema jechuudha. Kanarratti amma wanti itti dabaluu qabnu kan amma ati dhumarratti kaastee jechuudha boru gara keettan dhufa udi amma awaardiin kun jalqabbiinsaa bareedaa akka ta'edha kan namooti kaasan jechuudha. Awaardii kana keessatti gaamma akka jalqabbiitti namooti aartii Oromoo keessatti buleeyyii ta'an kanaan dura miidhamaa turan waltajjii isaan irratti yaadataman awaardii isaan ittiin kiifaman yookaas immoo ittiin riwaardii ta'anii godhamee jechuudha. Kan inni dhiyaate kan maqaan isaanii hin beekamne ijoolleen suuraa kaasan ijoolleen viidiyoo hojjetan suuraa babbareedaa ijoolleen hojjetan illee kana keessatti waltajjii irratti maqaan isaanii waamamuun keessumaa jechuudha. Gama kanaatiin hojiin guddaan akka nu eeggatudha. Sabni kan biraan illee awaardii kanarraa waa guddaa akka inni baratudha jechuudha. Keessumaa amma suuraa hojjechuun amma waan salphaa miti. Namooti suuraa hojjetan yeroo baay'ee jechuudha namni maqaa isaanii kaasu hin jiru. Suuraan kaafamu garuu dhiibbaa guddaa akka inni uumu argineerra. Gaazexeessaan BBC sun jechuudha Sudaan keessatti waan inni hojjete sun biyyattiin akka isheen gargaaramtu illee godheera. Mucaa lafa onaa gammoojjii keessatti gatamtee jirtu sana yaadattudha yaada baay'een keessanii gaazexeessaan sun riippoortarii BBC sun suuraa sana fudhate. Suuraan suni lammiileen Sudaan keessatti beelaan rakkachaa jiran akka isaan yaadataman gargaarsa idil addunyaa akka isaan argatan godhe suuraan gaazexeessaan sun kaase jechuudha. Utuu isheen akkasitti lafa onaa keessa jirtu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaazexeessaan suni dhumarratti illee jechuudha. Hamma suura qeeqa irratti ka'ee dhumarratti akka nu fajjeesedha kan kaa'amee jiru jechuudha. Garuu wanti inni hojjetu sun sa'aatii sanatti sirrii ture. Yeroo sanatti garuu waan sana yaadatee jechuudha gargaarsa kennuuf dhiisuu isaan dhumarratti jechuudha waan sana gochuu isaatti gaabbee ture. Maal jechuu barbaadeeti waa'ee humna suuraan qabu dubbachuu barbaade jechuudha. Ijoolleen suuraa kaasan kun achirratti maqaan isaanii dhaamuun illee waan guddaa akka isaan hojjetan amma turizimiin Oromiyaadhaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti hojiin hojjechaa jiru gama suuraatiin waan ol ka'amu Google irra website irra wanti ka'amu suni turistoota baay'ee harkisuu danda'a. Gama kanaan ijoollee baay'een gara industirii suuraatti illee akka isaan dhufan akka isaan jajjabaatan waan taasisuu fi awaardii kana irratti jechuudha. Inni kun waan jajjabeessaa akka inni ta'edha jechuudha kan inni kaasuu barbaade. Kana malees immoo ijoollee aartistooti buleeyyiin kun illee kana keessatti yaadatamuun isaanii namooti kan biraan illee carraan akkasii eger bor nu qaqqabuu danda'a. Yoo har'a uummataaf dadhabne joorre illee gaaf tokko yaadatamuu dandeenya. Ijoolleen keenya wabii qabdi nullee wabii qabnadhanii yaaduu danda'u jechuudha. Gara fuulduraatti kanaaf awaardiin kun waan jajjabeessaa uummata keenya keessatti jalqabe akka ta'e itti yaada udi. Egaan Haacaaluu Awaardiin faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata Haacaaluu Hundeessaatiin awaardii eegalame hojii Haacaaluun kana dura hojjechaa turan dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaaf gara fuula duratti itti fufiinsaan Haacaaluu jiraachisuudhaaf hojii godhame keessaa tokko yoo ta'u inninis adeemsifameeti jira bifa akka jalqabbiitti bifa gaariidhaan sadarkaa Haacaaluu itti madaalutti sadarkaa jalqabaatiin qopheessuun danda'amuu baatullee akka jalqabbiitti waa tokkoon artistoota sirba afaan Oromoo sirban nirratti qofa fulleeffachuudhaan sadarkaa jalqabaatti kan eegale sadarkaa itti aanutti ammoo sirboota afaanota garaagaraatiin keessaafuu akka biyya keenyatti sirbaman akkasuma jecha akka gaanfa Afrikaatti sadarkaa Afrikaatti dhaabbata ol guddachuu danda'uu fi maluusi kana godhuu keessatti ammoo abbootiin qabeenya Oromoo ogeeyyiin gurguddaan sadarkaa idil addunyaatti jiran quuqamtootaa fi firoottan Oromoodha dhaabbata Haacaaluu kana jabeessuun Haacaaluu Awaardii jabeessuun Oromoo humneessuudha aartii Oromoo humneessu aartii Oromoo humneessuun ammoo qabsoo Oromoo humneessuudha qabsoo Oromoo humneessuun ammoo gizii Oromoon gara siyaasaatiin injifate booda gama dinagdeetiin Oromoo humneessuudha kana yeroo jennu dinagdeedhaan sabichi mataa ol qabachuudha qaba jechuudha barabaraan dhimma siyaasaatii fi hawaasummaa qofarra fulleeffatee deemuu osoo hin ta'in tumsi aartiin taasisaa jiru walumaa galatti gabbina dinagdee Oromoo keessatti qooda guddaa baata jechuudha kana yeroo jennu gaa akkanuma lafaa kaanee osoo hin ta'in Haacaaluun eenyu kajo Haacaaluun sirba isaa keessatti sirbootuma namoonni baran kanaan bifa haaraan namatti as ba'u osoo hin taane sirboota kana dura sirbamanii dabaranillee fooyyessuudhaan bifa dhaloota keessatti waa uumuu danda'uun qabiyyee haaroo itti dabalee dhalootatti as baasa. Awaardiin kun kanaaf Haacaaluu jiraachisuudha barabaraan akkasumatti gaa Haacaaluu awaardiin kun jalqaba geggeeffameen wallistoota jajjaboo bara kanaa yeedaleessitoota jajjaboo bara kanaa muuziqeessitoota barreessitoota sirbaatii fi daayirikteera editaroota akkasumas immoo
namoota hojii kaameraa kaasuudhaaf irra bobba'anii fi namoota suuraa jajjaboo badhaaseeti jiran hojii gaariin ammoo akka waliigalatti hojjetame keessaafuu artistoota buleeyyii humnaan if hin dandeenyii fi namoota rakkinarra jiran artistii Haloo Daawwee, artistii Ibrahim Adamii fi artistii Zarihuun fa'aa badhaasuun ammoo waan guddaadha jechuudha. Hundumaa olitti kan akka gaariitti ilaalamuu qabu. Haacaaluun gaafa lubbuun jirutti rabbi ramataa godhuu fi artistoota Oromoodhaa kana jabeessuudhaaf kallattiidhaan karaa dinagdee keessatti hirmaachuutti seenee akka ture Gaaffii Guyyoo Hariyyootii wajjin taasise himeeti jira. Bu'uuruma saniin osoo wareegamin torbaan san keessa gama Adaamatti deemuudhaan Haacaaluun Nuwoo Goobanaatii fi Haloo Daawwetiif kennaa kenneeti ture jechuudha. Artistoota dhukkubsatanii mana jiraniin kun ammoo maal agarsiisa? Hojii Haacaaluu san itti fufsiisuudhaaf dhaabbanni Haacaaluu hundeessaadha. Hacee Awwaardiinis karaa sanarra deemaa akka jirudha akka waliigala kan mul'isu. Kanarra ka dabre ammoo Haacaaluu jiraachisu jechuun amma Haacaaluu lubbuudhaan dabreeti jira. Haacaaluun amalli isa adda godhu tokko dhugaa fi haqa Oromoo dantaa Oromoo irratti ija jabinaan eenyuma fuula dura dhaabbatee nama dubbatuu danda'u. Ka dubbatu ammoo bifa aartiitiin bifa sirbaatiin dubbata. Kana ammoo ka inni bifa aartiitiin fi bifa sirbaatiin dubbachaa ture kana gara dinagdeetti jijjiiruudhaan industiriin sirbaa fi muuziqaa Oromoodha akka jijjiiramu godhuudhaan humneessuudhaan gara dhalootatti akka dabraa jiraatu godhuu danda'uun waajiba seenaan nu gaafattu kan namni hundinuu itti hirmaate dhiiga Haacaaluudha gama kanaan gumaa isaa baasuun danda'amu qaba jeetiin amna jechuudha. Hayyee asirratti ajandaa kana goolabnee darbuudhaa fi Haacaaluu Awaardii keessumaayyuu sirbi isaa inni jechuudha maal mallisaa jedhu sun jechuudha sadarkaa addunyaatti illee kan isa beeksisee ture erga inni du'eetii sirbi isaa waggaa darbe eebbifamee hojjetame suni. Kanaaf Haacaaluu amma addunyaa irratti faranjoota biratti sabaaf sablammoota addunyaa kanarra jiran biratti yoo gaafatte Haacaaluun eenyu jettee namni salphaatti sitti himuu danda'a. Eenyu akka inni ta'e sirbi isaa sagaleen isaa hojii inni hojjete uummata Oromoo keessatti jechuudha. Gaanfa Afrikaa kana keessatti walli isaa jabaan eenyu yoo jedhame Haacaaluudha kan isaan sitti himan jechuudha. Kanaaf akkuma silaa ati boru jalqaba kaasteetti jechuudha. Giraamii Awaardii irratti illee maqaan Haacaaluu sadarkaa jalqabaarra ture. Kanaaf waan Haacaaluu madaalu sadarkaa naashinaal biyya kana keessatti yoo tun taane sadarkaa Afrikaatti jechuudha. Amma akka Afriimaa kana fa'a irratti sirbooti garaagaraatti makamanii biyyoota garaagaraarra sirbi afaan Ingilizii, afaan Iswaayilii, afaanota biyya kana keessa jiranii kan biraanis gaafa dhufeetti dhaamaa deemu Haacaaluu Awaardiin guddachaa deema jechuudha. Abbootiin qabeenyaa Oromoos waan kana yoo tumsan yoo jabeessan baankonni keenya dhaabbilee gurguddaanii gaafa waan kanatti hirmaatanii jajjabeessaa gaafa deemanii waan guddaa tokko uummata Oromoo keessaa siidaa jabaa tokkotu ba'e jechuudha. Kanaaf gama kanaan dhaamsi nuti dabarsuu barbaannu jechuudha. Abbootiin qabeenyaa waan maatiin Haacaaluu eegalan kanatti fufsiisuudhaaf bira dhaabbachuu danda'u tura jiraata. Yaada qabu yoo ta'e qeeqa qabu yoo ta'e wanta isaan gochuu qaban wanta isaan sirreessuu qaban wanta isaan fooyyessuu qaban bira dhaabbatanii namni hundumtuu jechuudha inni kan beekumsa isaatiin waan danda'uun maatii kana tumsee jechuudha. Haacaaluu Awaardiin gara sadarkaa Afrikaatti sadarkaa addunyaatti guddachuu danda'u tura jiraata. Amma biyyoota Afrikaa kana keessa fudhattee ilaalte awaardii jajjabaan hin jiru googil gootee yoo ilaalte jechuudha. Kanaaf awaardiiwwan jajjabaa Afrikaa jiran keessaa toora jalqabaarra tooppii warra ta'anitti fiduun hin danda'ama jechuudha. Keessaayyuu amma Afriimaa kana waliin yoo walitti finne ilaalle sadarkaa Afriimaan kennaa jiru namoota artistii akkamii badhaasaa namoota meeqa badhaasaa kan jedhu kana yoo wal qabatee ilaal wanni isa sadarkaa sanii gaditti isa keewaan jirtu amma wanni guddaa maatii waan isaan irraa eeggamu godhanii jiran namoonni Haacaaluutti dhiyaatan waan isaan irraa godhamuu qabu waan isaan irraa eeggamu godhaniiti kasaan jiran amma ka irraa eeggamu saba kanaadha. Dhuguma artistiin kun artistii jaallatamaadha. Nama Oromoo lubbuudhaan jira jedhamu keessaa yookiin immoo namoota beekamtii argatan keessaa namni uummata Oromoo kun gola hunda keessa sagalee tokko dhaga'u yoo jiraate artist Haacaaluu Hundeessaadha. Kan inni jaallatu illee artist Haacaaluu Hundeessaadha. Artistii kana jaallatu kana ammoo namooti hundinuu qaamoleen dhaabbilee yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran hundi isaaniitu akkuma amma loogoo isaanii gara afaan Oromootti fidaa jiran kun qabsoo salphaa miti. Qabsoo yeroo afaan Oromoo dubbatamutti ulfaataa dhufe keessaa magaalaa kana keessaa Habashaa kana waliin kokkee wal qabanii waan hedduu keessa dabarsanii jiran. Baay'ee guyyuma inni deessan gadi baanii akka gaddaatti godhan mala Haacaaluu roorroon garaagaraa akka turte beekamaadha. Dhumarra immoo wanni ta'e isaan arginee jirra waan ta'eef sabi kun hundi isaatu afaan tokko warri dubbatu kun yaada tokkotti afaan tokkocha dubbatan kana gara yaada tokkotti fidatanii wanni amma garaagarummaa uumaan jirtu badhaasa Haacaaluu Hundeessaa irratti wanni garaagarummaa uumaan jirtu yaanni jiru
nama jaalatan kana beekamtii bira addunyaa kennuufi waan ta'eef badhaasa nama kan noobeelii kun fabar nama tokkochaan ka'e noobeel nama tokkocha noobeel piraayisiin kun nama tokkocha akka kana sadarkaa addunyaatti guddisanii afriimaadhaan dorgomaa godhanii sadarkaa afrikaatti yoo beekame achiin duuba immoo qaamoleen kaampaaniiwwan gurguddoon jiran kadhibiin qaalarra jiranillee itti makamanii dhaabbata kana ol guddisuu danda'an wanni kun waan salphaa miti dhaqanii lubbuu deebisuun waan hin danda'anneef namas ijjisanii lubbuun deebi'uu waan hin dandeenyeef waan guddaa kan hojjetanii ani warra san gaabbisiisuun waan gaariidha jennee fudhannaa gara ajandaa keenya lammeessota dabarreedha. Hayyee gara ajandaa keenya sattaanutti yeroo ceenu jechuudha keessumaatii gama Oromiyaa keessatti bu'uuraaleen misooma warri ta'an Oromiyaan piroojeektoota gurguddaa ta'an birrii biliyoona hedduudhaan hojjechiisaa jirtu eebbisiisuutti ko'ommattee jechuudha kan isheen jirtu torban kana keessa piroojeektooti kun egaa piroojeektoota adda addaati kan hawaasarraa tajaajilamuudha gara piroojeektoota kuma 20 ta'u natti fakkaata. Piroojeektoota kuma 20 caalamta Oromiyaa keessatti eebbisiifamaa jira. Piroojeektoota kana keessa jechuudha kan bishaanii jira, manni barumsaa jira, siidaawwan illee keessatti kan argamanidha. Piroojeektooti kun egaa Oromiyaadhaaf waan guddaadha. Hojii jabaadha jechuudha kan hojjetame Oromiyaa keessatti. Bara kana keessa egaa chaalenjiiwwan baay'ee jira, wal'aansoowwan baay'ee jira. Baroota baay'ee keessatti jechuudha kanaan dura amma baay'een isaanii piroojeektoota amma eebbifaman kuni warra dhagaan bu'uuraa isaanii waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 dura kaawwamanii turanidha. Amma garuu egaa bara kana keessa jechuudha Oromiyaan akka waggaa kanaatti jechuudha piroojeektoota baay'ee akka isheen hin eebbisiifnedha namooti garaagaraa kan isaan kaasaa jirani. Piroojeektooti eebbifaman kun egaa waan jajjabeessaa haa ta'an iyyuu malee godinaaleen gaaffii misoomaa qaban baay'ee isaanii immoo hammam waliin ga'iinsa isaa irratti maaltu hojjetame hagam iddoowwan hawaasi gaaffii misoomaa qabutti hammam deemamee hojjetame inni jedhamus immoo waan itti yaadamuu qabu akka ta'edha jechuudha kan asirraa kaasuu dandeenyu boru gama kanaan. Waa'ee bu'uuraalee misoomaa irraa yennaa kaane bu'uuraaleen misoomaa kun deeggarsa mootummaatiif akkanuma lammoo gamtaa warra arabootaa irraa imirootota irraa kan argame akka ta'edha miidiyaaleen gabaasaa akka turan mootummaan naannoo Oromiyaallee waxabajjii 20 kaasee haga hagayya 20tti piroojeektoota 20,000 ta'an kabeesee Itoophiyaa birrii biliyoona 42 hojjetaman eebbisiisuudhaaf akka jiru kana dura dubbatee ture kanumaan wal qabatee torbaan kana keessa imalli garaagaraa gara godina Baalee Gujii fi Booranaatti pireezidaantii jila pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa durfamuun deddeemaati kan inni jiru eebba kana keessatti daandiiwwan hin jiranii manni barnootaa hin jira akkanumallee ammoo piroojeektooti bosonaallee keessayyuu godinni Booranaa godina Oromiyaallee qabdu keessa godina hongeen yeroo baay'ee deddeebiidhaan rukuttu waan ta'eef piroojeektii bosonaa naannoo sanitti hojjetamee isaaf kaayeffame sun waan guddaa ture inni illee torbee kana keessa eebbifamee jira piroojeektiin bosonaa kuni godina kana bosonaa uwwisanii hawaasa achi keessa rakkatu kana rakkoo jalaa baasuuf wanni yaadame sun waan gaarii ture garuu manneen barnootaa ijaaramaa jiran hedduun isaanii Oromiyaa keessatti akkanuma ammoo wanni lafa qotu kana akka godinaalee akka Arsii fi Baalee keessatti hedduminaan Shawaa keessatti qoodamaati kan inni jiru sindee tiraaktaroota kana sindee gara alaatti sadarkaa erginuurra geenya jedhameeti kan jiru garuu qaala'insi jireenyaa uummata cimee beelli hamaallee dhaqqabee ammaan tanaayyuu godinaalee akka Gujii fi Booranaa keessa beelli akka jirudha beelli hamaa ta'e uummati ammaayyuu bisaan hin qabu midhaa isaan dhaabasan jalaa badee jira bokkee kun leen jiru ammarraayyuu gara rakkootti deemaa jiran sa'aatiin kun silaa sa'aatii ummati itti wanni inni dhaabate geettee fi sila kuduraalee fi muduraalee itti nyaatu ture amma bisaan haroowwan jiranullee goganii ummati rakkoo hamaaf saaxilamaa jira keessaayyuu aanaan akka aanaa agaa waayuu kafaa jedhaman akka sabbaa boruufaa akkanumallee malkaa sodaa dabalatee ammaan tanaayyuu rakkoo hamaaf akka saaxilamanidha ilti mootummaa gara kanatti rakkoo waa ittisaa kanarratti xiyyeeffachuun gama kaaniin immoo birriin tun birrii guddoo kana dura mootummaan naannoo Oromiyaatiif baay'eetti ramadamu keessaayyuu haga bara 2018 lakkoofsa warra faranjootaatti birrii biliyoona 49 dabareen beeku baay'een waggaatti mootummaa naannoo Oromiyaatiif ramadamu amma baajata haga nageewum piroojeektoota haga kana hojjennee jira yoo dhugumaan piroojeektooti kun beesee irraa kana fudhatee roteeti birrii beeseen tun birrii beesee qaldiitii muti biliyoona 42 jechuun waan guddaa gargaarsa dhaabbilee garaagaraa akka argamedha kan uumamaa jiru asii wal qabatee hanni cimaan Oromiyaa keessa deemaa akka jiru mootummaan federaalaatu irratti amanee jira kan Oromiyaa irratti amanee hattooti badhatanii jiran hattooti kun piroojeektoota kana hagam qulqullina hojjetanii raawwachiisan ka jedhu qoratamuu qaba keessaayyuu investigeetii fi joornaalizimiin biyya kana keessatti baratamuu akka qabu ministeerii muummeelee kaasanii turanii dhaabbileen gurguddoon hedduun isaanii hannaan akka isaan badan beekamaadha biyya kana keessatti bara hoggansa addaayetti
ummati waan qabu hunda carqii irra waan gudufate hunda hiikee guuree waa'ee haaromsaa nu hidhaadheeni waggaa ganatti isiniif hin dhadhanii keessaayyuu filannoo bara 2002 geggeeffame as eega ministeeriin muummee duraanii obbo Mallas Zeenaawiin waan san eegalchiisanii as jeneraalootiin waraanaa ennaa sana duubarraa hattee warra akka Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi Muktaar Kadir kana fagaraa fuulduraatti fiddee kaatee hanna gurguddaa biyya kana keessa raawwataa akkasiin turtee fi gaaga'ame guddaan biyya kana irra dhaqqabe mootummaan yeroo amma kana rakkoo cimaa keessa jira qaamolee wal waraanuun qaba qaamolee galgala ganama itti dhaadatu qaba kasa dhaadatan qaba yeroo amma kana akka gaafa duraa san kaafa qofa waliin yeroo filannootti wal ta'e ifsa kaafa qofaan irra kataan jiru amma warra walta tokko suun qaba waan ta'eef rakkoo cimaa tura project maallaqi bawaa jiru kuni yoo sirritti hordofamne taate faayidaalee garaagaraatiif ooluu danda'a deebi'ee kama isa waraanuu danda'u uffata ta'uu danda'a yookiin immoo amma fakkeenyaaf warri hojii mootummaa kana keessa jiran hedduu isaanii hattuudha. Persentii 90 warri ta'an hattoota. Akkanuma immoo warra dantaa uummataaf hin qabne dhagginee jirra. Uummata hogganoota midhaan gargaarsaa ka uummata Oromoo hiikee walta kenne carqii reekatee walta kenne nyaate fattuu jira. Amma godina Booranaa keessa namoota 56 qabaman gaafa jedhan fa'a waan nama akka malee nama aarsu ture. Uummata Oromoo hannan beeku uummata hanna beeku illee mati. Waan kana raawwataa jira waan ta'eef mootummaa asirra hojjetuu qaba. Gama kaaniin immoo dhuguma maallaqi jedhame kun isa qofaaf oolee jira. Waraanarra jira waan ta'eef mootummaa waan kana tarii rasaasa fa'aan bitatee fajjiraatan birrii tana qaamoleen qodhatan miidiyaaleen hojjetuu qaba. Amma fakkeenyaaf gara mana murtee kana fatti waan hojjetamaa jiru pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa waan sirrii akka hin taane akkanuma immoo ministeerri muummee dubbatanii jiran hanni naannoo kanatti akka gaggeeffamaa jiru riyaan kun seektarri kun seektara hannaa fi mijataa ta'e akka inni ta'eeyyuu ministeerri muummeetu ragaa baanee jiran akkanuma immoo qophii miidiyaa tokko irratti hoggantoonni dhiyaatanii komii uummataalee dhiyeessuu fudhatu akka didanitti arginee jirra waan ta'eef kanaan wal qabatee baajetii kun akka hin hinqisaasofnee fi kun immoo leenjii milishaa humnoota waraanaa maammaan kanaan wal qabatee maallaqi kun gara biraatti oolfamee fajiraatinna. Odoo silaa investigeetii fi naannoo kanarra godhamee. Asirratti amma kan nuti kaasuu barbaannu piroojeektiin hojjetame gaariidha jajjabeessaadha faayidaa uummataatiif oola garuu immoo qulqullina isaan hojjechuu irratti amma asiitiin karaa ammoo yeroo darbe buufatii konkolaataa hojjetamee ture waggaatuun ga'iin tatarsa'ee suuraan isaa miidiyaa hawaasaarra yeroo itti guute argineeti kan nuti turre jechuudha. Iddoowwan baay'eettis akkuma kanaadha. Piroojeektiin eebbifaman booddee isaaniitiin immoo yeroo isaaniitti qaawwaa fi fafa garaagaraa argisiisan mul'atee jechuudha. Kan inni ture yeroo kanaan dura darbe keessatti jechuudha. Kwalitii irratti xiyyeeffannoon ture hammam inni jedhu ammallee jechuudha qorannoodha kan inni barbaadu. Gama kanaatiin amma piroojeektooti yeroo baay'ee gaafa eebbifamanii qulqullinaan erga kwalitii barbaadame sadarkaa hojiin sun piroojeektiin sun irraa eegamu akka hojjetamuu fi kontiraakteriitti kennameen hammam adeemee hammam qulqullina isaa ilaalamee fudhatame inni jedhu baay'ee itti yaadamuu tura jiraata. Iddoo tokko tokkotti immoo piroojeektoonni utuu isaaniin xumuramin fa'aa yeroo piroojeektiin tokko xumurame piroojeektooti aanaa sana keessa godina sana keessa jiran 4-5 immoo utuu hin xumuramin jechuudha warri isa eebbisanii ammuma xumuranii deemuu qabu jechuudha utuu hin xumuramin yeroo inni itti eebbifamu jiraata. Sana booddee warri hojii sana hojjetan yeroo isaanitti hojii sana lafarra harkisanii faayidaadhaaf hin oolchin jiraata. Piroojeektiin eebbifameera garuu immoo hin xumuramne. Sigalee inni kun itti yaadamuu danda'u tura jiraata jechuudha. Akka fakkeenyaatti amma waa'ee qulqullinaa irratti jechuudha. Asuma naannoo muummee istiidiyoo keenya muummee naannoo F5 jechuudha. Siin amma gamoo guddaan tokko ijaarame kana booddee jechuudha qulqullinni isaa amansiisaa waan hin taaneef guutummaatti diigame jechuudha. Haaraa godhameeti kan inni ijaarame. Asuma labuu kana keessatti jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti qulqullina irratti xiyyeeffachuudha jechuudha inni kun. Kanaaf gama kanaatiin hojiiwwan hojjetaman kun fufiinsaan jechuudha. Kunuunsa isaa irratti amma manneetiin barnootaa bultii addaa Oromiyaa keessatti 7 akka ijaaramanidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni murteesse. Inni kun waan gaariidha. Adaamaa duwwaa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane godinaalee murteessoo ta'an seenteroota adda addaa qabaachuu irra jiraata jechuudhaani. Manni barumsaa bultii addaa akka Adaamaa sun akka inni ijaaramu godhamee jechuudha kan inni ture. Manni barumsaa sun akka Adaamaa sanatti hin hojjetu yoo ta'e sanaa olitti iyyuu hojjechuu danda'u tura jiraata jechuudha. Maaliif kompetiishiniin baay'achaa jira. Naannoo Oromiyaa irra naannolee biraan muuxannoo fudhatanii ijoollee isaanii dorgommii barnootaa keessa galchaadha kan isaan jiran. Kanaaf wanti amma itti yaadamuun irra jiraatu mana barumsaa bultii addaa ijaarame kana keessatti illee qulqullinni isaa haalli barsiisaa haalli barataa yuunivarsiitootti itti dhiyoo jiran
itti yaadanii irratti hojjetan yoo ta'e gamoo duwwaan kan dhaabatu yookaan maqaa bultii addaa jedhamu duwwaa qabatee kan hafu ta'a jechuudha. Gama kanaan itti yaadamuu danda'u tura jiraata jechuudha. Odii gara kee. Egaan piroojeektiiwwan hedduun Oromiyaa keessatti bal'inaan eebbifamaa jiru. Godina Gujii, Boorana, Baalee, Arsii, Shawaa, godinaalee Shawaa keessa godina addaa naannoo Finfinnee keessatti piroojeektiin hedduun hanga hin jaamne ijaaramee eebbifamaatii jira. Piroojeektoonni akkasuma ammoo lafarra garmalee harkifatan kan dhagaan bu'uuraa tura kaamii haga ammaan xumurin fakkeenyaaf daandiin gaara mul'ataa akkuma jirutti ta'e irraanfatamee jira. Dhagaan bu'uuraa baay'ina piroojeektii eebbifamaa jiruutii fi baay'inni piroojeektiin dhagaan bu'uuraa kaamee achumaan dagatame ka dhagaan bu'uuraa achumaan kaamee dagatame irra baay'ee biyya kana keessatti daandiin ispaaltii machaaraa miicatarraa hanga arbarakatteedha kunis akkasumatti deemsisaa lafarraa harkifataa jira. Sanirra ka dabre immoo naannuma Oromiyaa keessa biyyuma kana keessa taate piroojeektiin bishaan dhugaatiidha. Dhagaan bu'uuraa kaamee hojjetamuu jalqabee amma fakkeenyaaf piroojeektii bishaan dhugaatii karaa Fadis bokkuu tokkotu jira. Godina Harargee Bahaa keessa haga ammaa kan xumuramanii jira. Akkasumas ammoo qulqullinaa fi tajaajila kannuu kan eegaliin garuu immoo kan eebbifame bishaan Shifarraa Jaarsoo, bishaan Abbaa Duulaa jedhanii Harargee keessa bishaan hundi maqaa qaba. Akkasitti jira. Piroojeektiiwwan qarshiin baajenni piroojeektii sanii bee karaa kana kutee dhabamee garuu immoo piroojeektiin uummataaf tajaajila kannaan jirre uummanni ifaan ifa akka himachaa jiru. Guutuma biyya keenyaa keessa akkuma hanqinni bu'uuraalee misoomaa jiru keessaafuu gama Harargee kana aanaa hawwii guddinaa fakkeenyaaf eega aanaa ta'ee hundeeffamee asitti karaa adda ifeetiinis ifaa ijaan agaree hin beeku. Magaalaan aanaa ifaan qabdu jechuudha. Magaalota akkanaatii jira. Hanqinni bishaaniitis akkasuma jira jechuudha. Aanota gammoojjii keessa. Kun ammoo piroojeektiiwwan ammaan tana eebbifamaa jiran kun waan gaariidha. Waan hedduu jajjabeeffamuu qabu guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha. Ammoo piroojeektiin bal'inaan amma eebbifamaa jiru kun tajaajila barbaadamu akka uummataa kennuuf nageenyaan dabaluun barbaachisa jeetii yaadan. Dursi misoomni bu'uuraa irratti investi godhamuu qabu misooma bu'uura nageenya uummataati irratti. Keessaafuu amma karaa godinaalee lixa Oromiyaatii fi kibbaa kanas haala jiru guutummaa biyyattii keessatti waan beeknuuf nageenya irratti yoo investiin godhamin harka kanaan bu'uuraalee misoomaa eebbisiisaa harka kanaan bu'uuraalee misoomaa mancaasuun faayidaan qabu jeetiin itti amana jechuudha. Bu'uurri misooma uummanni Oromoodha ammaan tana barbaadu biyya kana keessatti bu'uura misooma nageenyaati. Nageenya isaa mirkaneessuuf mana barnoota addaa ijaaruu kana keessa dhaloota akkamiyyeen mootummaan naannoo Oromiyaa if ilaaluu qaba. Kan itti aanee jiru ammas ammoo hojii dhabdummaan naannoo Oromiyaa keessatti garmalee babal'ateeti jira. Rakkoon hojii dhabdummaa kun yoon furamin uummata Oromoo dinagdee uummataa ol qabachiisuun gonkumaa hin danda'amu. Rakkoon hojii dhabdummaa sababni fidaa jiru keessaa tokko qarshiin mootummaan baajanni mootummaan baasu sirnaan waan jaameefirra ooluu dhabuun tokko jeetii yaada. Kasanitti aanee jiru immoo mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo uummata isaatii kanneen carraa hojii uumuuf irratti hin deebine. Fakkeenyaaf gabaasni adda addaa carraa hojii namoota miliyoonaan ganaa uumame yeroo jiru ni dhageenya. Garuu qabatamaan dargaggoonni Oromoodha har'aan tana guutumaan guutuun hojii dhabaa ta'an jechuun sadarkaa dandeessisurra jira. Maaliif yoo jenne ammoo namni hojii dhabaa ta'e biyya kana keessatti ispeeshaalii namoonni baratan humni dargaggoo hojii barbaaduu fi biyya tana keessatti jijjiirama fiduu dandeessu deemtee karaa galaanaatiin bishaanirra namni keenya dhumaa jira. Biyya Arabaa keessatti akka malee ta'aa jira. San hunda hambisuudhaan ammoo biyyuma isaa irratti carraa yoo banamee fi hojiin carraan hojii bal'aan uumameef uummanni Oromoo nageenya argate dalagatee if jijjiira. Kanarraa kaafi ammoo eebba piroojeektoota misoomaa ittaanee wanni gaariin jiru biyya kana keessatti mootummaanis kan itti jiru kanin anis qabatamaadhaan beeku oomisha qamadiidhaa biyya kana keessatti deemaa jiru. Fakkeenyaaf godinaalee Harargee Baatii fi Harargee Lixaa keessatti lafa takkaa oomishni itti oomishamee hin beekne bishaan jallisiitiin yeroo bonaa itti facaasanii qamadiin kilaastarri hedduun facee qabatamaan galchaniiti jiran jechuusan waan namni hundi beeku kun waan jajjabeeffamuu qabu lafa qullaa teessu bakka hundattuu lafa mootummaa jenii ta bosonallee hin qabneetu jira naannoo Oromiyaa keessa. Bishaan jallisanii san oomishuun waan jajjabeeffamuu qabudha. Garuu immoo osoo uummanni miliyoona 5tti tilmaamuu biyya kana keessatti rakkoo uumamee jiruun qabeenya isarraa buqqee jiru sanarra dabre ammoo rakkoo namtolchee fi beela uumamaa rabbiin fidee rakkoo uumamaatiin beelti hamaan biyyattii tana seentee osoo jirtu godinaaleen adda addaa beelaan dhumaa osoo jiranii ammoo qamadii kana akka karoora mootummaatti bara 2023tti biyya alaatitti ekspoortii godhuu eegallaa kun ammoo gurbaatiitu osoo karaa deemoo jeni kuruphoo miilaa fi mataa walirra dha'ee jeenjan kuruphoon beeytanii hin fakkeeffadhu jechaan isii ifoo ku jirtu miilaa fi mataa rasaasaa walirra dha'ee naani ayyaa amma fakkeeffattee jeenjan kanaaf ekspoortii goonaan
hafee silaa dhuguma jirtu naala qabatamaa jiruun bara 2023tti akka warra faranjootaatti midhaan nyaataatiin if dandeenyaa kaja'u lammirraa beela baasna kaja'u osoo deemame waan gaariidha. Wanni mootummaan naannoo Oromiyaa keessaafuu pirezidaantii Shimallis Abdiisaa gama dinagdeetiin qabsoon Oromoo uummata Oromoo mataa ol qabachiisu waan jiruusan hojiitti jijjiiramee qabatamaan waan gaarii waan jajjabeeffamuu qabu kalammiileen irreen bira dhaabbatan kan ogeeyyiinis nutilleen bakka jiru namni hundi bira dhaabbatu jeetii yaadan. Hayyee ajandaa keenya kana gara goolabuutti asirratti xiqqoo goolabiin dura waan piroojeektii misooma kanaan wal qabatee wanni ilaalcha keessa galamuu qabu amma udii achi kaasee jira. Piroojeektooti kun deebi'anii hin mancaamu ka jedhamu irratti kaa'ee jira. Wanni kun waan xiyyeeffannoo ilaalamuu qabu. Keessaayyuu walta'iinsi mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa naannoo Amaaraa waliin godhanii duula gara Oromiyaatti banuu fi kaayeffatan sun misoomaalee hojjetaman kana ka balleessu malee ka midhaasuu moti jenneeti kalaallu. Keessaayyuu warri sun gaafa gara naannoo Tigraay naannoon Tigraayidha naannoo misooma wayyaawaa ta'e qabaattu keessa tokko turte biyya tana keessatti eegammoo waraanni naannoo sanni geggeeffameen duuba naannoo hiyyeetti jedhamuu danda'amu yookiin naannoo piroojeektoonni keessa barbadaan warshaaleen gurguddoon keessatti gubatanii badantaa kaatee keessa tokko saamichi garaagaraa karaa itti geggeeffame hospitaalli guddaan biyya sanii ka meeshaa maashinaroota guddaa qabu sadarkaa itti saamamurra kan inni dhaqqabee amma sadarkaa hojii dhaabuurra ka ga'e jechuudha. Ayider hospitaaliin fa'aa ka magaalaa Maqalee keessa qaamni waan san godhe eenyu ka jedhu mootummaan Itoophiyaa midhaasee beeka. Qaamoleen raayyaa ittisa biyyaa yakka saamichaa irratti akka hin gonkumaa harka isaanii hin galfatin mootummaan federaalaa sirrii bareechee beeka. Warri Tigraay illee beekan qaamni waan san raawwate qaama nuti ristii abbaa kennaa deeffannaa haaluu baafannaa jedhee gara sanii bobba'eedha. Qaamni amma garuu Oromiyaallee dhufee lola baniisaaf duula godhiisaaf deemulli qaama saniidha. Qaamni kun dhugaa dubbanna godina tokko keessa galee diinin ijjeesu yookiin diin harka kennachiisu hin jiru misooma Oromiyaa mancaasa kun qabatamuu qaba waan kana uummanni kun barreessee lafa godhatuu qaba sirrumatti misooma Oromiyaa keessa jiru maja qaamoleen sun qaamolee farra misoomaa ta'anidha akka ta'anii argisanii jiran qabeenya barbadeessuu teessuma caccabsuu dhaabbilee guggubuu fi caccabsuudha kaayyoon isaanii waan ta'eef warri sun keessaayyuu kana jennee keessaayyuu warri sun warra nuti faannoodha jedhee fi ijaaree jiru waan ta'eef warri sun akka jedhamu kana gara Oromiyaatti seena taanaan fakkeenyaaf gara Gujiifatti geeffamanii lola dhaqanii banu teenaan yookiin immoo Boorana deemanii lola banu taanaan misoomaalee har'a mootummaan naannoo Oromiyaa eebbisu kuni eega waraanni sun qabbanaa hin duuba duwwaatti deebi'an jedheeti ka yaadu waan ta'eef wanni kun xiyyeeffannoodhaan laalamu. Asirratti amma keessumaati amma Oromiyaan amma piroojeektoota kana jechuudha biliyeena 42tiin hojjedhe jechaadha kan isheen jirtu. Wanti kun amma afaan Amaaraatiinis miidiyaalee biyya kana keessaa naashinaal miidiyaa warra ta'an miidiyaalee biyyoolessaatiinis amma yeroon itti maxxanfamu hin jiraata. Al takka koomentiiwwan gama sanaatii jarri kennan jala buutee gaafa laaltu piroojeektooti kun Oromiyaa keessatti duwwaadha kan isaan hojjetaman birriin kun eessaa bahe baajetii Oromiyaadhaaf ramadamu addatti dhufe moo eessaa bahe jedhanii yeroo isaan itti hinaaffaadhaan koomentiiwwan jajjabaa yeroo isaan itti kennan. Isaan ikko kan isaanii sinaapperiidhaan bitatu waan ta'eef inni sun zaatumachi wanni nama hin godhu. Baay'inni mootummaa naannoo Amaaraatiif ramadame yoo dhugaa dubbanne yeroo tokko yaadattu yoo ta'e dhaabbileen hundinuu seektiraaleen jira hundinuu baay'ata isaanii fidanii waraanaaf akka oolchan mootummaan mana barnootaa dabalatee akka godhamee jira. Oromiyaa keessatti akka amma sadarkaa sanarra hin geenye nuti sadarkaa waraanaa waan duudii bitannu sadarkaa waa hunda isnaapperiin bitannu sadarkaa waa hunda kilaashinkoof hin bitannu irra hin geenye waan ta'eef naannoon Oromiyaa baajata eessaa fidda ga'ee dhufi isaanuu ka jiraachisaa jiru naannoo Oromiyaa. Garuu maal siin jechuu barbaadeeti kanatti sila kaaftee humnooti gara Oromiyaatti dhufaa jiran kun wanti isaan mancaasa yoo jiraate misooma Oromiyaati kanatti jetteedha. Achirra agarsiiftu jira. Wanti Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru kun piroojeektooti eebbifamaa jiran kun isaaniif maaloodha hinaaffaa guddaa ta'uu danda'a yookaas immoo isaan hinaafsisa. Kanaaf isa amma hojjetamaa jiru isa kanaan dura hojjetamee jirus yoo carraa argatan sana mancaasuu irratti waan isaan xiyyeeffatan jechuudha. Waan uummatirraa fayyadamu mancaasuudha. Diina barbaadan ejjiin wal arguus danda'u wal arguu dhabuus danda'u. Garuu isaaniif namni afaan Oromoo dubbatu hundumtuu akka diina ta'etti waan ilaalanii fi misoomni Oromiyaa keessa jirus namni Oromiyaa keessa afaan Oromoo dubbatus isaaniif akka diina ta'etti waan yaadanii fi sana mancaasuu irratti wanti xiyyeeffachuu isaan dhowwu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef dhimmi piroojeektii fi nageenya wal cina deemuutu irra jiraata. Keessaa yamma sirratti wanni tokko wanni bubeeratamuu qaba wanni kun akka waan fixiinsa sanyiilleetti jijjiiramuu danda'a. Warri dhufan sun warra afaan Oromoo beekanii miti baay'isee warri naannoo sanirraa dhufan warra afaan Oromoo beekanii miti warra aduu ati na ijjeesina qaama kanaa teetteeniyyuu waan na ijjeesi jedhanii sitta dhukaasanii si ajjeesudha. Oromootu afaan namaa beeka malee nama afaan Oromoo beeku hin jiru. Biyya kana keessatti wanni amanamuu qabu
Oromootu afaan biyyoota saboota garaagaraa beeka malee namni afaan Oromoo beeku Oromiyaa keessa jiru waggaa 40 jalateetu ijoollee isaa afaan Oromoo hin barsiisne waan jiruuf afaan Oromoo namni beeku hin jiru. Kanaaf amma fakkeenyaaf gabaasa The African Report tokko torbee dabareerraa kadheenyee jiru jechuudha. Koozii biyya kanaa rakkoo biyya kanaa inni ta'e guddaan naashinaalizimii saba lamaaniiti jedha. Keessaayyuu Oromoo naashinaalizimii indee Amaara naashinaalizimiin kun akka malee sabboonummaan jara lamaanii kun biyyatti gaaga'ama hamaaf geessa. Inni tokko sabboonummaa isa tokko cabsuudhaaf deema inni tokko immoo sabboonummaa isaa guddifachuuf waan deemuuf jedhe. Achi keessatti waan inni kooti godhee fudhatee jira. Milishaan naannoo Amaaraatti gaafa eebbifamu keessaayyuu humnooti akka nafaannoo kunfaa humni addaa naannoo Amaaraa gaafa eebbifaman yaada isaan dubbatan kooti godhee fudhatee jira. Afrikaan Report gabaasa keessa laaltanii ta'ennaa ta'e namni afaan Oromoo hundi shaneedha jedhaniiti kan isaan fudhatan. Warri kun warri eebbifaman warri lola keessatti hirmaatuuf deeman kun Oromoo hundi shaneedha jedhanii seenanii wanni isaan eenyuyyuu dhiisanuuf hin jiran jechuudha. Nama afaan Oromoo dubbatu mara isaarratti lola banuudhaaf qaama dhufu waan ta'eef tokko qabeenyi Oromiyaan barbaada lammaffamu lammiin Oromoo akka lammiitti hin caba yookiin ajjeefama jechuudha. Kanaaf wanni kanarratti of eeggannoon cimaan godhamu akka qabudha gama namaan jechuudha. Ayyee asirratti kana goolamni gaafa dabarru dhimmi hojii dhabdummaa asii udiin kaasaa ture wal qabsiifnee gaafa ilaallu jechuudha. Keessumaati uummati keenya madargaggooti keenya baay'een isaanii yuunivarsiitiidha waggaa 5 waggaa 4 waggaa 3 eebbifamanii ba'anii carraa hojii dhabuurraa kan ka'e carraan isaanii jechuudha waan maatiin ergataniif illee yeroo isaaniitti isaawamaa jiranidha. Sanaa wal qabatee jechuudha dhaabbileen onlaayinii hojjetan yeroo garaagaraatti jechuudha ijoollee dargaggoota kanarratti saamicha adda addaa yeroo isaaniitti geggeessan dhaga'amaadha kan jiru. Keessumaa tibba kana kan dhaga'ame keessaa jechuudha dhaabbati Fiyaas ofiin jedhu biyya kana keessatti dargaggoota baay'ee karaa onlaayiniidha jechuudha birrii maallaqa gurguddaa ijoolleen ittiin silaatii yoo walitti dhuftallee ittiin hojii uummachuu dandeessu karaa salphaa karaa kutaa sooramuu dandeessa. Bilbila harka kee lakkoofsa bilbilaa duwwaa yoo qabaatte sooramuu dandeessa karaa salphaa birrii guddaa ol kaa'achuu dandeessa jechuudhaan saamichi isaan geggeessan namoota baay'ee jechuudhaan mataa gadi qabachiisee jechuudha kan inni jiru. Sanaa wal qabatee tooftaa burjaajessaa karaa onlaayinii dhaabbati Fiyaas jedhamu kun dargaggoota irratti geggeesse namoota adda addaa irratti geggeesse tajaajilli tikaa faayinaansii biyyaalessaa jechuudha eeruu akka kennuuf gaafatee jechuudha kan inni jiru gabaasa isaa tibba kanaati jechuudha. Daarektarri kominikeeshinii tajaajila tikaa faayinaansii jechuudha Booyindaalee Asaffaa ibsa miidiyaaleedhaaf kennan jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti bu'a qabeessa ittiin taasifna jechuudhaan miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota baay'ee karaa onlaayinii isin saaman namoota himuu dandeessan eeruu kennuu dandeessan waan sanaaf namoota isin afeeran akka waan gochuu dandeenyuu fi eeruu nuu kennaa jechuudhaan kan isaan dubbatan. Asuma wal qabatee kun hundi kan dhufe itti fayyadama onlaayinaa yookaan miidiyaalee hawaasaa kana wallaalurraa kan maddee jeetiin amana gamanumaan ammoo gabaasni bal'aan jiru tokko akkaataan itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa biyya teenya Itoophiyaa keessa jiru balaa guddaarra biyyattis buusaa jira. Keessaafuu gama dinagdeetiinis gama misoomaatiinis gama nagaatiinis biyyattii balaaf saaxilaa jira. Kana kan jaan ammoo dhaabbileen garaagaraa namoonni dhuunfaatis taanaan aktiivistoonni gaazexeessitoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman keessaafuu rogeeyyiin garaagaraa dhimma fiinxaaleeyyummaatiif itti fayyadamuudhaan nageenyi biyyattii tanaa goolamaa akka jiru balaa guddaarra bu'aa akka jiru. Keessaafuu sooshaal miidiyaan biyya kana keessatti gama FB'daatiin gama Feesbuukaatiin wanni deemaa jiru saaminsa dinagdee akkuma Fiyaas itti raawwate kana ammoo nageenya biyyattii sadarkaa hamarraan ga'ee akka jiru gabaasni ammaan tana akkamitti yoo jennee kalaalu taate viidiyooleen garaagaraa haala suukanneessaan ajjechaa qaamni mootummaatis raawwatu taate qaamni hidhatus raawwate taatu ni waraabama sooshaal miidiyaa irratti poostita. Kun hayni namaa akka hin dhokanneef yookaan ammoo sirni haqaa akka diriiruuf olaantummaan seeraa akka kabajamuuf yookaan itti fayyadaman yookaan dhimma itti ba'an taate rakkoon qabu. Kun ammoo maaliif ta'a biyya keenya kana keessatti lammiiwwan miira keessa seenanii akkaataan itti sheeppi uummanni kun godhamu akkaataan itti rogeeyyiin miidiyaa yookaan aktiivistoonni gaazexeessitoonni namoonni fiinjan kun itti barreeffama barreessanii wanta san ol kaan ummata itti sheeppi godhan akkaataa fixiinsa sanyii namni walirratti itti raawwatu miila haaloo beeyinsaa keessa seenee hijaa walitti qabatee dhaloonni akka wal fixuun viidiyoon poostita gizee ta'u yookaan suuraanis ta'a. Kana jechuun ammoo sooshaal miidiyaan dirree namni miira isaa bilisaa fi karaa walabateen itti ibsatu waan ta'eef namoota daangessuu miti. Maaliif achirra poostii gootanii jaanii dhugaa fi haqa uummataa dhoksuudhaaf miti. Ammoo mootummaanis dhaabbileen garaagaraatis kan rakkachaa jiran.
dhimma kana yoo namoonni dhuunfaa yookaan aktiivistoonni namoonni mirga namaatiif falman poostii ka godhu taate akkaataan inni poostii itti godhu olaantummaan seeraa akka biyya keessa kabajamu jajjabeessuun osoo hin taane yookaan ammoo mirga dhala namaatiif falmuudhaan osoo hin taane akka namni haaloo itti ba'uu danda'u irratti qaamni mootummaatis ka poostii godhu gamoo hundaa'u kun ammoo jagabaasni ammaan tana beekuni biyyattii tana gara hallayyatti oofaa akka jiru jechuudha. Kanaaf namoonni sooshaal miidiyaa waan hin taaneef itti fayyadaman haasaa jibbiinsaa itti babal'isan keessaafuu lammiiwwan akka amantaa wal fixan akka sabaa wal fixan namni akka warra bobba'u ka godhan mootummoota fi dhaabbilee garaagaraa Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiran wajjin mari'annee jira gama yuutuubiitiinis taanaan namoonni yuutuubii irraa galii argatan kan achirratti investi godhaa jiran tiwiitariinis taanaan ammoo sooshaal miidiyaa gama feesbuukaatiin miidiyaalee hawaasaa jaaman kan hundumaanuu namni haasaa jibbiinsaa tokko xab godhee buuse kana booda akka itti gaafatamu dhaabbilee garaagaraati wajjin mari'anneeti jira qabneetis gara biyyatti deebisuuf wanni dubbatamanii jira itti gaafatamummaa seeraa hordofsiisu toorri miidiyaa hawaasaa inni itti fayyadamu hanga ugguruutirraan gahuudhatti wanni itti deemaa jiru ni jira jechuudha. Kun ammoo haqa lafa jiru waan ta'eef lammiiwwan akkuma dhaabbanni fiyaas saamicha dinagdee hamaa taasisee mootummaalleen akka if bir'atu godhe kana keessatti nageenya lammiitii irratti balaa guddaa uumaa waan jiruuf lammiileen miidiyaa hawaasaa gisee itti fayyadaman waan gaariif itti fayyadamuu akka qaban aktiivistoonnis ammoo mirgi namaa akka kabajamuuf yoo ka ta'u taate garasumaaf qofa lammii biyyattiidha garantaan sheppi godhuu dhiisanii kasanirraaf immoo mootummaanis kan itti fayyadamu miira olaantummaa seeraa mirkaneessuutiin qofa akka itti fayyadamu maqaa olaantummaa seeraatiin ammoo sarbamiinsa mirga namaa gaqqabuufis innis osoo hin taane sirnaan akka itti fayyadamanii gabaasa jiru kana waan kana asumaan hin bira kutu. Hayyee gama kanaatiin gaa keessumaati jechuudha miidiyaa hawaasaa irratti haasaan jibbiinsaa saamichis geggeeffamaadha kan inni jiru. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaa akka ta'e asumaatiin daawwattoota keenyaaf dhaamsa keenya dabarsine gara ajandaa keenya sattaanuun neetoon qabattee jirtan itti fakkaata boru. Naatoon torbee kana keessa waldeennaa godhatee jira. Waldeennaa saniin immoo dhimmoota garaagaraa irratti mari'atee yaada gara fuulduraalee kaa'atee jira. Waldeennaan kun Ispeen magaalaa Maadiriiditti kan geggeeffamedha. Hogganoonni biyyoota 30 ka miseensa warra kanaa ta'aniif akkanuma lammoo warri michuu isaanii ta'uu fi deemanullee walgahii kanarratti hirmaatanii jiranii naatoon dhaabbata guddaa lola qaama sadaffaa walirraa ittisuuf jedhanii biyyooti waraana addunyaa lammaffaan bara 1949 Waashingtan DC'tti waliin mari'atanii dongoratan biyyoonni 30 keessayyuu biyyoota 28 ka ta'an biyyoota gara Awurooppaa kana jiran yoo ta'u keessa Awurooppaa bahaa kana keessa baay'atanii warri kun immoo gara Ameerikaa kaabaarraa kaasee fuula'anii waliin makamanii waan kana qaama sadaffatirraa wal ittisuuf jedhanii biyyi humnaan qaneet akka akkasiin biyya humna jaarratu keessaayyuu Raashiyaan Awurooppaa keessatti biyya guddittiidha weerara akkasiin isaan irratti raawwan biyyoonni xixiqqoon baha Awurooppaa jiran kuwa malee sodaata waan ta'eef eega Sooviyeet Yuuniyeeniin dadhabaa dhufeen duuba dhaabbi dongorame kuni dhiibbaa guddaa geggeessaa dhufee jira biyyoota akka Balkan akkanuma lamoo baha jiddu galeessaa keessatti kibba Eeshiyaatii fi Afrikaa keessatti illee waraana garaagaraa geggeessee akka irra aane beekamaadha keessaayyuu Liibiyaa keessatti Muhammad Gaddafi aangoo irraa fonqolchuuf illee hoggana waggaa 42 ta'u kan aangoo dabarsuuf illee waraanni naatoo kun gahee guddaa taphatee jira. Biyyi naatoon keessa galtee hogganaantillee garatti baqatan hin qaban biyyi hundinuu dabarsitee kenniti waan ta'eef warri baha Awurooppaa kun warra dinagdeen illee guddoo fagaatan keessayyuu biyyoota Afrikaa kanaa fi warra akka Ameerikaa kanallee saamuu keessatti jalqabarraa kaasanii dinagdeedhaan biyya ifi ijaarte waan ta'eef biyyootuma xixiqqoo haga Oromiyaallee hin geennetti dhiibbaa addunyaa kanarratti hin geessuu danda'a waan ta'eef ifi sodaatti waan ta'eef yakkoota kana dura hojjetaa turteenillee biyyoota ifi ijaarratanitu baha Awurooppaa kana keessa jira. Waldeena kanarratti wanni isaan marata inni guddoon dhaabbaticha jijjiiruu akka barbaadanidha. Dhaabbaticha gara fuulduraatti follaas akka qaban haga ammaa waraan inni qabullee sadarkaa bisaanirraallee akkanumallee qilleensaatii fi lafootiin haga malee diqqaadha ammaachi guddifatuu qannaa keessayyuu biyyoota baha Awurooppaa kana keessatti waraana keenya hedduminaan bobbaasuu qanna jedhanii ammaa tana waraana jiru keessa dallee waraanaa jajjabaa jaaratuu qanna jedhanii irra walii galanii waraana isaanii haga 300 ta'u naannawa baha Awurooppaa kanatti qubachiisuuf illee fedhii akka qaban dubbatanii kasaan jiran yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waldeena san irratti argamuudhaan yaaduma kana jajjabeessanii ifiifuu waraanuma isaaniitu naannoo kana isaanuu bobbaafatiisaaf heddummeeffatiisaaf Raashiyaan weerara isiin raawwatteen dhiibbaa isiin addunyaarraan geettee beekamaadha. Keessayyuu biyyoota oomisha irratti bobba'anii jiran biyyoota oomisha qamadiirra jiran kana akka isaan oomishanne gootee biyyoota Afrikaa akka beelawan gootee jirti waan ta'eef biyyoota hedduun akkanuma lammoo oomishni boba'aa akka salphaatti
akka wanti hin taane akka argamne godhamee jira oomishni boba'aa kun akka daddabarre godhamee waan jiruuf kana irratti hojjetu qanii walii galaniiranii inni dhuma ammoo waldeena sanarra wanni isaan mari'atan keessaa inni tokko biyyooti lamaan dhiyeenya kana makamuu fi deeman warra akka Finlaandii fi Siwiidiniin faatillee akka isaan makamanii fi fedhii argisiisanii affeeraalla godhanii fi jiran welcome jedhu barbaanna isin jedhanii jiranii kun garuu dhumarra dhiibbaan hin geggeeffama Zelenskiin illee biyyoonni humnoota naatoo warri baha Awurooppaa jiran kun komii irratti dhiyeessanii jiran jabinnaan hojjanne amma fakkeenyaaf Ukraine miseensa kana ta'uu isiitiif sodaan guddaan itti dhaga'amaa ture yeroon yennaa sanitti of course akkuma jedhame san weerarri sun irra geggeeffamee jira isi yaada kana kaachee jennaan pirezidaantii Vladimir Putin ammoo yoo dhuguma biyyoota kun lamaan gara naatootti makaman teete deebii isaan madaaluun kenninaaf jechuudhaan independent gabaasee jira akka Ukraine kana weerarri akka irratti raawwatame illee shakkisiisa garuu Putin haasaa godhan keessatti haasai kenna kekkachiisaaf malee doorsisaa fi motii waan isaan fayyaduu beekan ta'e itti galuu danda'u garuu immoo isaan miidhatee na adoof qusatanii gaariidha jechuudhaan sodaachisaa ta'e sodaachis amma gara daangaa ishee irratti xiyyeeffannoo gooteeti kan isheen jirtu amma Raashaanii neetoon yookaas immoo humnooti Awurooppaa kun jechuudha gara sanatti kan dhiyaatan yoo ta'e Raashaan tarkaanfii kan fudhattu ta'uudha kan isheen ibsitee jirtu jechuudha egaa amma Ameerikaanis immoo akka duraatu hin taane gara sanatti waraana ishee jechuudha hedduminaan Awurooppaa keessa qubachiisuudhaaf yaalii gochaadha kan isheen jirtu sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf asuma irratti yoo goolabne gaarii natti fakkaata dhimmooti Sudaan akkasumas immoo kan biroon nurkattafaniiru yeroo kan biraa kan itti deebinu ta'a jechuudha jaallatamoo daawwattoota keenya sababa hanqina yeroo keenyaatiin asuma irratti kan goolabnu ta'a xiriira miidiyaa keenyaan waliin turtanii waan nu hordoftaniif ulfaadhaa isiniin jenna Boruuma Shii fi Odimuusaa Daani'el Tasfaayiiti kan isin waliin ture Lammii Solomon immoo ogummaa teeknikaatiin wajjin ture yeroo gaarii